maqaa keetii fi eessaa akka dhufte? Jammiri. Tole ani Masaluun jedhama. Kutaa magaalaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraatiin dhufe. Kanaan dura miidiyaa irratti keessumaayyuu sirba Shinooyyee sirbuudhaan hin beekamta. Mee akkaataan atammaatti ilaalaa jirtu kunii fi akkaataan Shinooyyee fi Goobeen itti sirbamu wal fakkaataadha? Tole durallee akkuma beekamu aadaan Goobee fi Shinooyyee kun abbootii keenyaan dura baay'ee beekamaa kan turedha. Ammoo laafaa dhufee ture. Nuti immoo gurmaa'insa addaatiin bifuma durii keenya saniitiin akka deebi'eetoo magaalota kutaa Oromiyaa keessatti akkasumas kutaa biyyaa hundumarratti akka mul'atu fayyisuudhaaf karaa aart piroomooshinii boraatii aart piroomoshiniitiin aadaa kana guddisuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jirra jechuudha. Keessumaayyuu Shinooyyeen tapha dubartiin taphattudha. Shinooyyeen mee dubartiidhaaf maalidha? Tole Shinooyyee fi dubarri adda baatee waan jiraattu natti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti jechuudha. Maaliif Shinooyyee qaammee irratti ayyaana qaammee irratti shamarran faayamanii bareedaniit kan isaan wal erganii dhichisanii sirbanidha jechuudha. Kanaaf Shinooyyee fi dubarri addaan baatu. Kunis kan sirbamu birraan haala bareedaa ta'eenidha kan dhufudha. Nutis isuma mul'isuuf shamarran bareennee faayamnee shurrubbaa keenya dhaannee uffata aadaa bareedaa uffannee mul'isuudhaaf kan nuti hojjechaa jirrudha jechuudha. Ayyaana Shinooyyee kana kan kabaju dubartii heerumteedha moo dubara mana jirtu? Tole harka caala kan ba'ee dhiichisee bilisummaan illee kennamee fi taphatanii warra dubaraadha. Akkuma kana isaan dubarree warroonni haadholii ta'anirree isaan deeggaruudhaaf isaan jajjabeessuudhaaf duuba isaanii sirbu malee harka caalatti dubarootaaf kan kennamu jechuudha kan sirban warri sirban. Keessumaa Shinooyyee yeroo dubarri sirbitu dhiirri sin ilaallata. Akkami dhiirri yeroo ati sirbitu si ilaallatee ture dura yeroo ati sirbitu? Tole kuni beekamaadha. Wadaajii jedhama. Wadaajii dhungannaa jedhama. Dargaggoonni yeroo shamarran kun akkasitti birraarra faayamanii Shinooyyee sirbuuf deeman ni ilaallatu jechuudha. Ni ilaalu. Dhungachuun illee hin jira. Gaafa Shinooyyee sana deeman intala ibaluu laalladhee jira abbaa koo akkasitti natti fuudhi jedhee kan kaadhimmachuu bifa amma kaadhimmachuu ga'utti illee hin jira jechuudha. Anaan illee Mee ati shamarraniif ergaan ati dabarsitu maali? Tole shamarraniif ergaan ani dabarsu aadaan Shinooyyee kun sirbi Shinooyyee kun sirba baay'ee beekamuu qabudha waan ta'eef manumallee ta'anii dubaroonni qaammee kana hin deemne Shinooyyee kana hin sirbine hin jiru jechuudha. Kanaaf ani dhaamsa guddaa waan ani dhaamuuf gadi ba'anii aadaa kana yaa mul'isanii. Aadaan kun mul'achuu qaba. Mul'achaarra jira kana caalaa akka inni jajjabaatu sana tarkaanfatee UNESCO irratti irraa akka inni galmaa'u abdii guddaan qaban jedhaan jajjabaadhaa ba'aa manaa sirbaa shubbisaan jedha shamarraniif. Sirba Shinooyyee keessaa kan ittiin beekamtu al tokko mee nuuf jedhame? Tole Shinooyyee anumti sirbillee numan qaba. Shinooyyee yaa Shinooyyee qaammeen geessee yaa ijoollee yaa haamtuu fuuraa haamii yaa haamtuu fuuraa haam daddarbaaf karra yaanaa meeqalloo gannu waami. Itti fufaa jechuudha. Daddarbaa gabbaanaa meeqalloo nu waami jechuun maal jechuudha? Ayyee shamarran jalqaba jala bultii irratti qunniidha kan isaan buqqifatani. Qunnii buqqifachuu deemna been qunnii buqqifannaa been qunnii buqqifan gurguddaa yaa'ee duumee xixiqqoo guddifannaa waliin jedhu. Kana jechuun warri gurguddaan keessaa heerumanii jiru daa'imman warri hafne immoo qunnii buqqifanna jennee faarsaa jala bultii isaa qunnii buqqifanna. Egaa qunnii buqqifannee egaa bulleen booda immoo daddarbaadhaaf hin deemnaa jechuudha. Kana jechuun manneen namootarra deemnee baay'ee shubbisnaa jechuudha. Kanaaf gaafa nuti iddoo qa'ee hiriyaa teenyaa sana geessu baay'inaan tiksee loonitu loon naannessa qa'eerra jechuudha.
tiksee sana dhaamsa itti dhaammanna hiriyaa teenya santu mana isaanii jira dhaamsa itti dhaammanna jechuudha. Maal jennaani daddarbaaf karra yaana meeqa qalloo gannu yaamii jennaani tiksee sun immoo gadi nuuf yaama deemuu jalqabna jechuudha. Akkasini boora akka sirba baatanii kan dhaammattanii tikseetti jechuudha. Booroo toon ta'in har'a qunnii buqqifannaa hin bullaa ganama kaanee daddarbaa yaa'uuf gaafa deemnu ganamaan kan wal waamnu ganama gaafa deemnu tiksee loonidha kan inni tiksu. Kanaaf tiksee sana erganna hin deemne waliin jennee wal waamne hundi keenya gurmoofne deemuufi jechuudha. Galatoomi guddaa. Galatoomaa sinirree.